السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أجاي بكيسة حاسوا شيء كنا شيء كمين بروتي ما ببيان شيء كنا ويتكي دولا نجا مجا فتني نمني زبير جرا أجاني إنجي وجه حاسوا سمال تري كارد بديت من الباس جرى لما مدى أموت من نمني جدو إنجرو حاسوا إساني سنسوان برولي تاتي maaltu miidiyaa kanarra fichisiise eenyutu waraabe nama wayita san jalaa waraabaa jiru jira silaa inni namni tokkoon jiru jedhe wanni kun ammoo tiniin mataa kiyya keessa deddeeme akkuma na keessa deddeeme yoo isin keessa illee deddeeme sagaleen sheeka kennaa akkamitti bahuu dandeette silaa isaan lamaan bichatu waliin haasayaa jira silkiidha nuti silkii mamma bayaanillee ka barbaanne onlaayinii irratti isin gaafanne warra majlisaatu gaafataa isiniin jenne warri majlisaa dhugaa ammootinii dubbisuun rabbiin ammootinii toobaa isarratti haa deebi'u nuti nama tokkollee hin jibbinu nullee rabbi rahmata haa godhu isaallee rabbi rahmata haa godhu nama diinii kana keessa gadhaabatu nama maraa rabbi haa godhu garuu haasawa san maaltu ammootinii onlaayinii irratti ammootinii oolchi waan jedhu wayimee gaafii natti taate wallahi osoo waan biraallee taate haganu sheeni keenna ko yookaan gurfachuuf ammoo waan biraani haasaa namni silkiidhaan osoo waan biraallee taate sheeka keenna badhetti baasan haasofni amaanaa bara amaanaan tun birrii bichaa miti bara haasofnu amaanaadha mee maa inni wanni sun maaltu saniif geesse jechuu gaafii natti taate warroonni beekan naa ibsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi